دعوة قرو يبرم سدين إسلام فإذا ساهل كالمان دعوة قرو يبرم سدين إسلام فإذا ساهل كالمان namni hadda inni si ajjeesuu barbaadu si ajjeesuu hin danda'u bar Hacaaluun guyyaa isaa du'e waan inni irratti du'e sana kabajaadha malee bakka guyyaa sana waan inni irratti du'e sun kabajaadha bar maaliif jennaan utuu offalmu utuu harkaan kennin si galee utuu offalmu utuu eenyummaa isaa utuu lafee isaatii falmu asii harargeedhaa jara buqqa'e na duraa Hacaaluu dhaqeem si galee yoo tikaatee amma Hacaaluun amantii isaa islaamaa waa'ee kootu isa dhibee waa'ee isaa hawaasa isaatti isa dhibeenna asii bahee dhaqee waan kennee fi quufuu dadhabee imimmaaniin hirmaatee gale hirmaannaa isa akkana hin jenne maa callumeettee siif bo'amaa amma siif hin bo'amu bar yoo wanti si boosisu keessaa gadi ka'e malee sii bo'amuu hin danda'u waatu keessaa citee jennaanii gaafa sana maraatee mucichee waatu jalaa badee naan maraatee maaltu kun oduu ciifti gaafadhu jeetu dubbii kar waliin jettitu dhagayjee bar lole gaama jaarsi funyaanina warra funyaanii haasootan odoo shanyiif jannata seenanii adaadanti jenni seenti jentu odoo shanyiin jannatan malayti Boka ka Ustaz Raya. Boka Ustaz Raya. Ustaz Raya boka. Arida boka Arida sinjali sama. الردى بالكفر كفر جاء نبينا عليه الصلاة والسلام دلقا كافرة جالتون نمك برسي سجا الله أكبر الله أكبر kaleessa karaa bilbilaatiin viidiyoo harkaa miliqee bahe waan ajaa'ibaa dhaggeeffadhaame waan inni hojjetaa jiru namtichi Yahudaan kun namtichi kun waan inni dalagaa jiru waan gocha maaliitiif ka'e mee waluma dhaggeeffannu mee obsaan dhaggeeffadhaa waliif dabarsaa. Laali waan tokko hubadhu boleessoo biyya Oromoo keessatti Oromoon akka cabu kan godhe naftanyaa yookaan minilik jennamiti suni ideology colonization wanni ta'a kan gadaa siistemii cabse Ottoman Empire Islaamummaadha kan biyya keenya keessatti gadaan akka badu kan godhe afaan Oromoo disanii afaan Islaamaa afaan Arabaa promotion akkasii hojjetu kaayyoo Oromootiif fi kanaadha kanan dubbadhe aadaa Oromoo biyya tokko bilisa bahuudhaa fi aadaan isaa eenyummaan isaa eegamuu barbaachisa kana gadhiisanii sana promootii gochaa jiru sanaadha this is a very serious issue cimaadha kun jechuudhaaf hin si jedhe. Namni aadaa ofii qabachuu qabaa hunduu duraan durseetoo eenyummaa ofiitti deebi'uu qabaa aadaa ofiitti deebi'uu qabaa sani inni wanti guddaan sani garuu amma mee maaluma goona ka amma silaa namni akkas ol jeeqaa jira. Qabsootu qajeelcha jara karaajjini ilaal amantii gadaa siistemii keessatti mirgi namaa eegamaadha biyya abbaa taateetti eega biyyi bilisoo booddee amantii isaanii akka barbaadetti wanni ta'uudhaan amma jarri kan gochaa jiranii submission and surrender to the Arab ideology dha kan isaan adeeman namichi immoo yoo laakii ta'e aangorra bahee isa kan akka isaaniif fasiliteetii godhu kana hawwii isaanii suni immoo hin danda'amu. Namichi kun namicha kana dubbate moo namicha kana dubbate sheekticha jettu. Namtittiin sunu ganaa gaaffii qabdi isheen wadaa isheeyyuu hundi ishee islaamni hundi ishee tokkumaa bara islaamni maalinni kaayyoo oromummaan qaban hundi isaanii sobanii waan gara biraa haasa'u yooti dhugaatti dubbattee amansiisuuf jettee islaamaan loolte islaam arrabsite maaloodhaa jedhu this is not true dhugaa haasofnu qabsoon itti jirru qabsoo oromummaati oromummaa sana ijaaruu irratti tokko taane adeemuu qabna kanaafi keessa waan isaan hojjetan waan baay'eedha dhugaatti gadi babbaqasnee haasofne akkasitti walii gallee adeemuu qabna. Amantiillee amantii irratti hundaa'uun amantii bal'isuu fi qabsaa'uun illee gaarii miti namni amantii ofii hordofuu qaba garuu amantii irratti hundaa'uun gaarii miti natti fakkaata qabsoo keessatti. Amantiin jiru isaantu amantii fidee bara amantii maal jira beektaa Oromoo amantii keenya caala Oromoo malee Oromoo raadhi magabnu amantii keenya nuti shaadaan keenya mootii keenya Muhammad Rasuulidha
Oromoon fi secondary-dha. Akkasii jedhu bar. Amma maaree kuni akkasoo ta'e rakkoo baay'eetu jira jechaadha. Maale duruu maale rakkoon naftanyaani koo matter of wanti koodhaan wanni ta'u kan nu qabee jiru isaan kanaadha bar. Yoo wallagga rukutame, yoo walloon rukutame, yoo iddoon tokko rukutame kan callisanii ta'anii diinaa jin walii galanii wanni ta'anii as faaraa amantii isaanii akka barbaadan hammata. Eefikti isaan dhimma Oromoo irraa dhimma qaban fakkeessuudhaaf odeessuu bar. دعوة guru ya barumsa din Islam faidan sahil laka mutakalaman. دعوة guru ya barumsa din Islam faidan sahil laka mutakalaman. Fajajil lisan yuhi hamiduma isi fi nifsa midal kayfa danama. Tokofa dukana rasiba sagara ifadin kaisa lam fa shirki fi tu'ida dan basu khayonisa sadafa shirki ragara tu'ida nama ya mudahudi